abjuu abjaa asoosama gabaabaa barreessaa fi seenessaan nuyi waariyo kutaa sadaffaa. Intalli akkana bareeddu kun kan eenyuti? Eessaa dhufaa jirtu? Jetteen innis tan warra abbaa koolaniiti. Erga biyyaa baate hedduu turte. Karaa waan hin beekneef edana mana keenya bultee ganama bariidhaan waliin deemna jedheen. Jaartiinis Ayyee gaariidha jetteeni jal'iste. Caaltuun amma dubbiin galeef miilli ishii hollatee iji isii imimmaaniin guutame. Ijoollee sadaniif haati manaa tan isaa ta'uu hubatte. yaa ana carraan koos akkana ta'e jette. Caaltu imaanaa warra koo nyaadheen nyaatame. Ani nama jiruun malee miti. Kanaaf murtii mataa koo murteessuun qaba jette. Qilxuun barnoota isaa addaan muree karaa seeraan alaatiin biyya Arabaa deeme. Warri horii fi lafa itti gurguranii gama biyya Yaman erga imalanii bishaan keessatti dhukkubsatee achi tarkaanfatee lubbuun isaa baate. Ta'in kun namoota hunda mataa dhukkubse. Abbaa fi haatis hedduu gadda kanaan miidhaman. Qaamaa fi qabeenyaan itti dhukkubsatan. Qabeenyi hin hafne garuu lubbuu isaa hin oolchine. Yaada kanaan guddinaan dhukkubsatee mana yaalaa jira. Bakki ijoolleen itti barattu irraa fagoodha. Kanaaf waa'ee caaltuu hin dhaga'ini. Otuma abbaan mana yaalaa jiru garaan isaa danuu hammaatee ayyaantu dhaleen keenya nagaa miti. Deemi hunduma isaanii yaaminaaf fidi jedheen. Yeroo isiin deemtee achi geessu isaan barnoota hin galle. Hamma sanii dukkaana deemeen dhugaatii maangoo guddicha guddinaadhaa bituun qaba jettee sammuu isiitiin mari'atte. Yeroo isiin achi geessu nama lamatu manicha keessaa haasawa. Baraarra gara gandaa deemeen dhufe jetteen. Tuunis maali gandi nagaa miti jetteen. Nagaa miti obboleessi koo ni hidhame jetteen. Tuunis maaliif hidhame jetteen. Inni intala maqaan Caaltuu jedhamtu waan fuudheef haadha manaa qabaachuu isaa wayita beertu of ajjeeste. Mana keetti duute jedhanii hidhan. Seeris qoosaa hin beeku jetteen. Ayyaantuun imimmaan roobsaa gama mana ijoolleetti deebite. Yemmuu isiin geessu ijoolleen mana jiru. Akkuma ol seenteen ijoollee koo Caaltuun koo eessa jirti jettee boosse. Hundeessaanis erga itti booheen booda wanta uumame itti hime. Haatis waan achi dhageesse isaanitti himte. Ergasii otuma boohanuu mana abbaan isaanii jiru gahan. Guddinaan akkuma isaan ol seenaniin akka Caaltuun waa taate beeke. Ayyaantuun waan uumame takkaa lamaan itti himte. Guddinaan yaa ana yaada kootu isa biraa hin ta'in abjuu abjaa'e maal godharree jedhee boo'e. Hundeessaa koo kootu atis yaadattuu koo isin walitti amaanaa isin kenna. Isin haadha keessanitti isii ammoo rabbitti isii amaanaa kenna jedhee cal'ise. As butanis achi butanuus inni du'eera. Gadda kanaan nyaatamtee ayyaantuun torban sanatti isheenis boqatte. Hundeessaa fi yaadattuunis barnoota addaan kutuuf dirqaman. Obboleettii koo hamma jireenya mo'annutti barnoota keenya addaan muruu qabna jedheen. Hundee koo numti tokkummaa haa qabaannu yoo sana hunduu ni jira. Jireenya har'aa dukkanaa kun guyyaa tokko ni ifa jetteen. Ergasii inni hojii alaa isiin hojii mana keessaa hojjetanii jiraachuu itti fufan. Asoosamni abjuu abjaa'e asirratti xumurameera. YouTube'n keenya Orotuu Show subscribe nu godhaa. Amma asoosama biraatii walitti deebinutti nagaan tura.